urjiin dachiidha olamaa onni teenya dhaaltuun ambiyoota hooggantoonni teenya keessummoonni kabajaas kan fagoof dhiyeenya hawwoonnis abboonnis dargaggoof shamarroonni teenya yaamsa keenya kabajani isin haa kabaju rabbiin obboloowwan teenya urjiin dachiidha olamaa onni teenya dhaaltuun ambiyoota hooggantoonni teenya keessummoonni kabajaas kan fagoof dhiyeenya hawwoonnis abboonnis dargaggoof shamarroonni teenya yaamsa keenya kabajani isin haa kabaju rabbiin obboloowwan teenya yaa abboota markazaa Mus'ab ibn Umayr baga gammaddan gammachuu caaltuu khayrii yaa hawwoota markaza Mus'ab ibn Umayr baga gammaddan gammachuu caaltuu khayrii eebba ilmaan teessanii arra kunoo irra gahee barree umrii isin kaahee rabbiin baga isiniin gahe ta ilmaan keessanii firii yaa abboota markazaa Mus'ab ibn Umayr baga gammaddan gammachuu caaltuu khayrii yaa hawwoota markaza Mus'ab ibn Umayr baga gammaddan gammachuu caaltuu khayrii eebba ilmaan teessanii arra kunoo irra gahee barri umrii isin kaahee rabbiin baga singarsiise ta ilmaan keessanii firii yaa barattoota markaza Mus'ab ibn Umayr guyyaa eebba teessanii baga ittiin isin gahe yaa eebbifamtoota markaza Mus'ab ibn Umayr guyyaa eebba teessanii baga rabbiin isiniin gahe alhamdulillah firii arraanuu gartanii kan borummoo abdii ta'e isin nu haa godhu rabbii warra bor asnuu taa'e ilmiin akka bahraa keessaa yaa'e dhaloonni boruu waraabbatu ustaazota bakka bu'e yaa barattoota markazaa Mus'ab ibn Umayr guyyaa eebba teessanii baga ittiin isin gahe yaa eebbifamtoota markazaa Mus'ab ibn Umayr guyyaa eebba teessanii baga ittiin isin gahe alhamdulillah firii arraanuu gartanii kan dhufummoo abdii ta'e isin nu haa godhu rabbii warra bor asnuu taa'e ilmiin akka bahraa keessaa yaa'e dhaloonni boruu waraabbatu ustaazota bakka bu'e markazi Mus'ab ibn Umayr markaza eenyuufu abbaa umrii dheeraa lakkoofsisee miti umriinsaa gabaabaa beelaa dheebuu osoo hin jedhin bu'aa bayii qabdu tabbaa osoo hin ifatin simateetiin barsiisaa ture ilmaan biyyaaf biyya hamba harranuu ga'e kuno haatiisu ammas gooftaan jabaa markazi Mus'ab ibn Umayr markaza eenyuufu abbaa umrii dheeraa lakkoofsise miti umriinsaa gabaabaa beelaa dheebuu osoo hin jedhin bu'aa bayii qabdu tabbaa osoo hin ifatin simateetiin barsiisaa ture ilmaan biyyaaf biyya hamba har'anuu ga'e kuno haatiisu ammas gooftaan jabaan markazi Mus'ab ibn Umayr barnoota quraana rabbiitiin hangafa umdaa fi siiraa fiqhii fi xuruufaa sarfii fi nahwi hadiisaa fi aqiidaa afaan dabalataa afaan ingiliffaa garii himuuni hanqadhe taree tareerra goggolofaa kalee akkam turre beeyna arra laalaa kana jofaa quraana xumurraan ilmaan teenya hadiisa barachuu asumaa itti fufa
الحمد لله يا ربي نقرزفتك أنا شفا مركز مصعب ابن أميري برنوتا قرآن ربي تنهنقفا عمدة في سيرة فقهي في حروفا صرفي في نحوي حديثا في عقيدة أفان دبلتس أفان انقلفا قري قري موني انقد تري تري الرقلفا كلي أكم تر بينا الرلالا كان جفا قرآن تمران المانتنيا حديث برجو أسما اتففا الحمد لله يا ربي نغر زيفتك كان جفا چمنا مركزا قرر هنكنا مركزا برا مسجد مركز بردان كون هنك بلالا جارا باين براتو ترى hankinni manneeni hedduu hedduu mudateera ammas komii guddoo rabbii keenya haa eenyuumee nu ifirraa warra maatii ufii dhiisee rabbiif jecha muhaajira bultiin isaanii akkam jirti mee laalaa numa bira warra diiniif tumsu nu haa godhu rabbiin ol ta'a waa hundarraa cimina markazaa barree hankina markazaa barraa masjidaaf markazi bareedaan kun hin qaballaalaa jaara baay'inna barattootarraa hankinni manneeni hedduu mudateera ammas komii guddoo rabbii keenya haa eenyuumee nu ifirraa warra maatii ufii dhiise rabbiif jecha muhaajira bultiin isaanii akkam jirti mee laalaa numa biraa warra diiniif tumsu nu haa godhu rabbiin ol ta'a waa hundarraa dhimma diinii kanarratti ni dubbadhaati yoo na hayyamte hankina baay'ee qabna ilmaan kan koo fitante erginee duuba tafna ustaazota malee haadhaaf abbaa yataamofte nutu ergee hin to'anne kanaaf ilmaan duuba tafte ustaazotaaf barattoota tottoo'achuun barnuun malte dhimma diinii kanarratti ni dubbadha yoo na hayyamte hankina baay'ee qabna ilmaan kan koo fitante erginee duuba tafna ustaazota malee haadhaaf abbaa yataamofte nutu ergee hin to'anne kanaaf ilmaan duuba tafte ustaazotaaf barattoota tottoo'achuun barnuun malte dubbiin garii waan daganne yaadachiifti hanqinni eessa jira uf gaafachuun nurra jirti ustaazota ilmaan teenya jiruun isaanii akkam jirti namuu jiruu gaarii jaalata mimmiidhamuun sirrii miti nama ilmaan teenyaaf if qabe haa jabeeffannu sirrimatti gidee isaanii bakka buunan ilmaan teenyas cimoo marti dubbiin gaarii waan daganne yaadachiifti hanqinni mee eessa jira uf gaafachuun nurra jirti ustaazota ilmaan teenyaa jiruun isaanii akkam jirti namoo jiruu gaarii jaalata mimmiidhamuun sirrii miti nama ilmaan teenyaaf if qabe haa jajjabeeffannu sirrimatti gidee isaanii bakka buunan ilmaan teenyas ni ciccimuu marti yaa abbaa ustaazota baga gammaddannu arra quraana rabbiitiin eebbisaa nu eebbisa umriin keessan gahee arra kunoo anarraa jalqabee namni isinirra hambarin jira kuyyoomoo anaaf gaafi inshaa Allah badhaasni keessan ol jira yaa abbaa ustaazota baga gammaddannu arra qur'aana rabbiitiin eebbisaa nu eebbisa umriin keessan gahee arra kunoo anarraa jalqabee namni isin hin barsiisin jira kuyyoomoo anaaf gaafi inshaa Allah badhaasni keessan ol jira yaa ustaazota markaza Mus'ab ibn Umayr yaa warra qalbii ilmaan teennaa diinin jaaru خيركم من تعلم القرآن وعلمه
جدير كمان جبارو كلام ربي قرآن برسيفتو أينيو إسنين ترو يا من شافت تولى لا أينيو إسنين ترو جروت سنسني بريتش ربي asittis isin haa gargaaru boris firdaus isin haa qubsiisu jannata kan jannata taru yaa ustaazota markaza mus'ab ibnu umeyri yaa warra qalbi ilmaan teenya diinin jaaru khayrukum man ta'allama alqur'aana wa'allamahu jedhe ergamaan jabbaaru kalaama rabbii qur'aana barsiiftu eenyuyyuu isin hin taru yaa manchaaftota wallaala eenyuyyuu isin hin taru jiruuteen san isinii bareeche rabbiin asittis isin haa gargaaru boris firdaus isin haa qubsiisu jannata kan jannata taru urjiin dachiidha ulamaa onni teenya dhaaltuun ambiyoota hooggantoonni teenya keessummoonni kabajaas kan fagoof dhiyeenya hawwoonnis abboonnis dargaggoof shamarroonni teenya yaamsa keenya kabajanii isin haa kabaju rabbiin obboloowwan teenya urjiin dachiidha ulamaa onni teenya dhaaltuun ambiyoota hooggantoonni teenya keessummoonni kabajaas kan fagoof dhiyeenya hawwoonnis abboonnis dargaggoof shamarroonni teenya yaamsa keenya kabajanii isin haa kabaju rabbiin obboloowwan teenya.